السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في خردم كولتا دعوتو موي نور تاتن هندي كيسان وروني من تبرا خردفتنس عشا كفون الجرة جبتو سنجدا أو بليين كيا بقى تراتني بقى ساعتي كان إيداني بقى جراتني ساعتي كان إيداني سنجدا الحمد لله رب العالمين أن اللي في ربي قدراتين دي فيجرا akkam nagaa jirtu baga jiraattan isiniin jechaa hordoftootaa fi kabajamtoota ummayyuu warra taatan hundi keessan warroonni dura maatii kiyya taatan baga nagaan na eedanii warroonni dura maatii kiyya hin taane immoo maatii naaf ta'aa waan takka wal haa bohaarsinuu waan hin beekne walirraa haa barannu waan isin beekan isinirraa barachuu waan ani beeku irraa barachuu akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya tu isin jajjabeessitan waa baay'ee qabadhee dhufuudhaaf qophiidha inshallah. Inna akkasii isiniin jedha har'a waan baay'ee na gammachiise tokko waan hedduu na dinqisiise waan hedduu na gammachiise tokko irraa dubbachuuf dhufe sirba kanallee waamanii wajjin bannu yoo sirballee dhageeffachuu hin jaaladhu haa ta'u garuu sirba qabsooti leenca maal gooti sareen baay'atullee jedha bakkuma santu das na jedhaallee inna akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa maaltu das jedhee hojjettan isin hunda keessaniyyuu hedduu gammachuu qabdan na fakkaate anillee gammachuu kiyya gamanumaan ibsachuu barbaade. Yeroo hunda firaankii chaalenjii wal godhuu irra waan takka illee waan kara biyya keenyatiin nama gammachiisu waan takka illee waliin dubbanni hedduu dansaadha jedhee yaada. Egaa ka akkasii har'a maaltu si gammachiisee yoo jettan wannuma isin gammachiisee na gammachiisee isinillee akkasiin gammachiisu abdii qaba. Wanti sunillee maali yoo jettan irreecha bara 2015 hedduu na gammachiisee hedduu na dinqisiisee jira. Maashaallah hedduu namatti tola. An irreecha kana duraan hin beeku dhalleedha. Garuu dheenuma kanatti baradhe irreecha lamatu natti tole oddaan jechuun maalinnati irreecha kana baradhe irreecha lama natti tole irreecha bara baranaa kanaa fi bara 2015 kanaa fi bara Dr. Abiy Ahmed aangoo qabatu bara sanillee irreechi hedduu bareeda ture ni beektan jedhee yaada. Inna akkasii isiniin jedha kan baranaatiif kan bara sanii adda ture garuu achi dura waan ta'aa turellee hin beeku haa ta'u akka dhaga'utti akka odeeffannollee immoo akkasuma seenaa minaaminarrallee dhageenyutti yeroo duraanii irreechi baay'ee rakkoo ta'ee jira jedhanii keessattuu bara 2000 fi bara 2016 bara qeerroon 5,000 bakka takkatti wareegamte jedhanii dubbatanii. Inna irreechi bara kanaatii fi kan bara yeroo Abiy aangoo qabatu bara 2018 akkasuma fakkaata 18 akkasuma fakkaata. Inna bara sadillee irreechi hedduu bareeda ture. Bara dallee alhamdulillah rabbil alamin bara gaddaa jawaarillee mana hidhaa keessatti kabajaa ture. Bara nagaruu bahee qeerroo wajjin mootii ta'ee akkasitti deemuun isaa hedduu takka na gammachiise. Gara tokkoon gaddiinullee gara tokkoon gammachuu qabna. Wanti nama gaddisiisu mootiyyuu aartistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa aartist Haacaaluu Hundeessaa addunyaa kanarraa lubbuun taree erga jedhee jawaarillee baranuma bahee irreeffate yeroo erga inni du'ee illee mana hidhaa keessa ture yeroo jawaarillee baranuma garuu bahee irreeffate akkasuma innis du'u seenaa irra nyaatu jedhee innuyyuu akkuma inni jedhe san haati manaa isaa jaalatamtuu fi kabajamtuu haati milkii bakka isaa buutee qeerroo wajjin dhaabachuudhaan hedduu inni duraan itti argamu sanitti argamtee qeerroo wajjin akkasitti irreeffachuunis hedduu namatti tola hedduu nama dinqisiisa. Dubartummaallee yoo dubartillee yoo ta'an dubartii cimtuu yoo ta'an bakka dhiiraa bu'uu danda'anii hanga tokko bakka ceesan buutee bakka ceesan dhaabattee akkasitti irreeffachuunis hedduu das nama jedha irreechi bara kanaa hedduu das na jedhee jira.
akkasuma kan bara 2018 illee hedduutas nama jedhaa. Osoo qeerroon hin dhumin, osoo lammiin teenya hin dhumin nagayaan addaan galanii garuu dhumaatii humaa hanga silaa hin dhageenye haala bareedan addaan gala jedhanii dubbataa jiranii argaa jirra feesbuuk kana gubbarratti illee jechuudha. Akkasii sidin jedhaa kanumatu hedduu na gammachiise anillee gammachuu kiyya ibsachuudhaaf dhufe. Akkasuma mootiyyuu warroonni nu hundi kennayyuu jechuudha. Biyyi teenya akka nagaa taatu du'aa haa godhannu afaanuma beektaniin amantama qabdaniin warri amantaa musliimallee adada salaattaniin yeroo suduuta buutan biyyi teenya rabbiin biyya nagaa haa godhu jedhaatii du'aayii godhaa hin dagatinaa salaata shanan keessatti. Akkasuma mootiyyuu warroonni amantaa biraa hordoftanillee akka amantaa keessaniitiin rabbiin kadhadhaa. Osoo iyyuu jechuun wacuun waa fayyadee tanuma dura fayyada garuu tama rabbiitu caala rabbumatti erganneetumaan akka lammiin teenya buqqa'arraa akkasuma beelarraa waan hundarraa iyyuu rabbiin afoo dhaabbatee bilisa nuuf godhu biyya teenya akka rabbiin nagaa nuuf godhu du'aayii haa kadhannuu isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa. Keessattuu samoona kana hedduu wanti nama gaddisiisu wallaggarraa uummanni keenya akka jiru buqqa'aa jiranii rakkoo guddatu irra gayaa jira. Uummanni wallaggaa sun garuu baay'ee tokko dhumaa jiranii siyaasallee osoo hin taane siyaasan abbaa qabdi. Yaani warri saayinsii siyaasaa barate isaaniif dhiifnee jirra. Waa'ee siyaasaa keessa galuun hin barbaachisu. Haa ta'u garuu biyyi teenya nagaa argattee yoo biyyi nagaa argatte namni hunduu raahaa argataa yoo biyyi argatte namuu bakka wantiidhaan dalagataa irratti haa tokkoon dalagatee gara biyya ofii galuu yaada. Namni biyya ofiitti galuuf yaadne tasuma hin jiru. Namni hunduu dalagadhee of jijjiiree gala jedhee biyyaa bahee biyya namaa keessatti hamma fedhellee oduu namatti tole biyya namaa keessatti hafuun hin jiru. Inuma galanii sila kana ta'ee fi akkaataa amantii keessaniitiin isin hundi keessanuu rabbiin haa kadhannuu akka biyyi teenya nagaa nuuf taatu. Warri wal lolu kunillee walitti araaramanii biyya teenya tokkummaan tarsiimaan wal masakanii akka biyyi teenya bilisa nuuf baatu namni kamiinuyyuu akka hin dhumne dhumaatiin uummata keenyarraa akka dhaabbatu. Hongeen sa'aatii kanatti hongeenuu babal'ataa jira. Argaa jirra gammoojjii baaleetti dura mootiyyuu booranatti akkasitti hongeen babal'ataa ture. Amma immoo deebisanii lolaayyoo uummata keenya akkanatti rashanan kana hedduu nama gaddisiisa. Akkatti ta'anii dalagataniillee hin jiru biyya hunda keessatti wallaahi namuu kanuma booyaa jira. Rabbiin balaa akka malee kana nurraa haa kaasu. Akka beeytanitti du'aayii kadhadhaa. Nu hundi keenya du'aayii haa kadhannu. Waan arganne sanatti immoo waan nama gammachiisu sanatti gammannee itti shakkara. Rabbiif galata galcha. Taanillee rabbumatu harkaa qaba rabbii keenya haa kadhannu isiniin jedha. Nama homaa gochuu hin dandayamu osoo waa gochuu hin dandayamee yeroo aartist Hacaaluu Hundeessaa du'usanii fi akkasuma yeroo Jawaar Mohammad mana hidhaa keessa ture san gamaa gamanaa yaa'anii hiriira bayanii maal jedhanii homaa fooyyessuun hin dandayamne dhumaatiin nama akkasumatti itti fufaa ture. Amma xiqqoo kana garuu hamma duraatirraa xiqqoo salphate jedhee yaadaan akka gama kiyyaatitti ammallee rabbiin biyya teenya nagayaa haa godhu. Rabbiin nagaa nuu haa godhu. Nama biyya qabutu biyyatti galaa. Biyya namaa keessatti hafuun hin dandayamu. Wallaahi hedduu takka nama gaddisiisa. Waan biyyi teenya keessa jirtu yoo ilaalan hedduu takka garaa nama nyaata. Kana rabbumatti booyuu malee ilma namaatirraa waan eeggatan takka waan jiru natti fakkaatu. Ilmi namaa ka beeku beeka dalaga. Kan wallaalellee wallaalumsa isa dalagaa ka beekullee beekaatumaan akka biyyillee wanni jettuuf dalagaa jiranii. Innaa waan akkasiitii hordoftoota kiyyaanarra waan biraa jechuu hin dhufne. Biyya teenya buqqaa jirtan uummata keenya akkana buqqaa jiru kana du'aayii goonee irreecha kana mootiyyuu akka itti gammaddan isin hundi keessanuu abdii qaba. Gammachuun keenya gammachuu nama hundaatii akkasii isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kanuma isinitti beeksisuudhaaf dhufee gammachuma kiyya isinitti ibsachuudhaaf dhufee isin hoo hangam takka gammaddanii jirtanii osoo uummanni keenya hin dhumin nagayaan addaan galuun isaanii hedduu nama gammachiisa. Bara darbe bara koronaa sanfaallee hedduu dhumaa turan jechuudha. Ijoolleen qeerroon Oromoo hedduutu dhumaa ture irreecha kanarratti numa dhumanii garuu bara lamaan kana bara baranaa kanaa fi bara Abiyyaan qofatu san namni osoo hin dhumin addaan gale jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin amma achillee dhumaatii uummata keenya rabbiin nurraa haa dhaabu. Akkasitti afaan beenonnuu hundi keenya haa kadhannuu isiniin jedhaa kabajamtoota hordoftoota kiyya yaanniin har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Warri maatii kiyyaa faaraa taatan share subscribe gochuudhaan wal jajjabeessinu isiniin jedha. Warri dura maatii kiyya taatan immoo baga nagaan na eegdanii akkasuma like gochuu hin irraanfatina.
wala jajjabeessinuu ijoollee Oromoo numatu wal jabeessaa. Wal cinaa haa dhaabbannu, wal haa qarqaarru, wal haa guddisnu. Warra yuutii banate hundaafuu sabskraayibii haa goonuu fi sabskraayibii godhuun baay'ee waan namatti fudhatu miti. Keessattuu ijoolleen shamarran mana madaamii keessa jirtan baay'inni keessan intarneeta fayyadamtan jedhee yaada. Intarneeta firiidha. Sabskraayibii gootan homaa isin hin miidhu. Akkasuma warri daataa fayyadamullee yoo isin yaanii dalaguu dide malee yoo sabskraayibii gootan homaa wanni saniif jecha daataan keessan isin jalaan dhumu jedhee yaada. Maatii waliif haa taanu, wal haa jajjabeessinu isiniin jedha Oromootiyyaa. Egaa yaadni har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Turtiin keessan hanga dhumaa na faana haa ta'u. Nagayaan jiraadha.